Koomishiniin marii biyyaalessaa adoolessa 8 bara 2018 irraa eegalee yaa'ii waliigalaa bakka buutota uummataa 4,000 hirmaachiseen ajandaawwan gurguddoo filataman 8 irratti mariisisaa jira. Yaa'ichis iftoomina hirmaachisummaa fi walamantaa cimaan kan keessatti dagaage ta'uu hirmaattonni himaniiru. Ati kana hin dubbatiin ati kan hin jedhiin kan jedhu hin jiru. Iddootti rakkoon jiraatetti hiikatti laachuu gara nageenyaatti fidu, gara misoomaatti fidu, gara tokkummaatti fidu, Itoophiyaa ishee tokko taate ijaaruudhaaf waliigaltee guddaarra jirra jechuudha. አካታችነቱን በተግባር እየታየ ነው ያለው። hirmaachisummaan marii kanaa ifatti mul'achaa jira. Marii kana keessatti sabni bakka bu'aasaa hin dhiyeeffanne hin jiru. Dhaabbileen amantaa, paartileen siyaasaa fi kutaan hawaasaa biroos bakka bu'aa isaanii dhiyeeffataniiru. Marii kana keessatti namni akka isaaf galetti yaada isaa ibsachaa jira. Hirmaachisummaa gaariitu jira. Bilisummaa waltajjii kana dhugaa dubbachuu fi baay'ee waltajjii kanaan dura beennu dura baay'ee adda. Akka nama mana waaqaa keessatti sagalee waaqaa dhaggeeffatutti wal dhaggeeffanna malee akka nama haasaa akkasumaan haasa'ee galu miti. Falli rakkoo kamiituu marii fi marabbaadha kan jedhan hirmaattonni kunneen marichaanis rakkooleen barootaaf turan kamuu furmaata kan argatan ta'uu abdii qaban ibsaniiru. Rakkoolee biyya kanaa kan walii yoo hinne Itoophiyaa ishee dhugaa ijaarreetu nagaan keenya nuu deebi'a. Biyyi keenya bilisummaadhaan warra dhiibbaa warra kan biraa jala utuu hin galin of dandeessee akka isheen sochootu marii kanatu godhaa kan jedhu abdii guutuu irraa qabna jechuudha. ኢትዮጵያ ለዘመናት የውስጥ ችግሯን ስትፈታ የነበረው በግጭት በጦርነት ነው። Itoophiyaan barootaaf rakkoo keessoo ishee furaa kan turte waraanaa fi walitti bu'iinsaani. Amma garuu teenyee mari'achaa jirra. Ajandaa qabnus dhiyeeffanneerra. Mariin ala falli biraa akka hin jirres hubanneerra. Marii kana booda garaagarummaan yaadaa jiru gar tokkotti nu dhufa abdii jedhuun qaba. Rabbi yoo nu gargaare ka waanuma qulqulluu fi waan uummata keenya fayyadu fudhannee baana jenneeti waan irratti waliin galle akka waliin galleetti fudhattee bahuudhaaf kallattiin kaawwamee jira. Waan walii galte garuu waan biyya utubu immoo funannee tokko taanee bahuun waanuma jiru waan ta'eef akkasittiin qabannee irratti mari'achaa jirra jechuudha. Marii bareedaarra jirra jechuudha. Rakkoolee biyyattii keessa jiran kamuu hiikuuf yaaliin afaan qawween taasifamaa ture miidhaa malee bu'aa biyyaaf kan hin buusne waan ta'aniif dhimmoota tokkummaa biyyaalessaa cimsan kabaja lammiilee fi bilisummaa biyyaa eegsisan irratti ejjennoo wal fakkaataa qabaachuu qabna jechuun namoonni kunneen dubbataniiru. Amaaraa keessa maal rakkate? Dabuubii keessa kan jiru maal rakkate? Sumaalee keessa kan jiru maal rakkate? Jedhee isa dhaggeeffadhee kan isaa kun dhugaadha kan isaa simannee sagalee isaa dabarsine innis kan koonaa fudhatee bifatti wal dhaggeeffannee dhugaa lafa kaa'uu danda'u irratti haasumnee kan walii galuu dandeenyu ajjeemnee maa wal balleessin fuula waaqaatti dhabnee walisumaa dhabna kan jedhu walitti dhumnee mari'achaa waan jirruuf furmaata bareedaatu dhufaa jenne eegaadha kan nuti. የተፎካካሪ ፓርቲዎች Paartileen morkattoota garaagarummaan isaanii yaadama irratti garaagarummaan yaadaa kun immoo yaa'ii kanaan irratti mari'atamaa jira. Kanaaf dhimmoota tokkummaa biyyaalessaa cimsaa kabaja lammiilee fi bilisummaa biyyaa eegsisan irratti ejjennoo wal fakkaataa qabaachuu qabnan jedha. Hirmaattonni marii kanaa golee biyyattii adda addaa irraa hirmaachuun jaalalaa fi tokkummaa cimaa isaan keessatti kan uume ta'us hirmaattonni kunneen himaniiru. Iddoo nyaachaatti, iddoo teessumaatti, iddoo boqonnaatti, iddoo mariitti, iddoo ciisichaatti hin mari'an. Itoophiyaa afaaniin dureettii taate, aadaadhaan dureettii taate, of ta'ee Itoophiyaa namni ta'ee waliin ijaarratee kan cimsu ishiin natti mul'ata. Sumaalee wal agarree, Afaarii wajjin wal agarree, Debuub wajjin wal agarree kana jirtu maalti jaalala dhufe. Booruu san caalu akkasuma dhala keenya gara fuulduraatti jaalala kana dhala keenya akka dhaalsisnu barbaanne. Daayireektarri Gamtaa Mirga Namummaa Itoophiyaa obbo Masuud Gabayyoo koomishiniin marii biyyaalessaa ajandaa walitti qabuudha haga yaa'ii waliigalaa gaggeessaa jiru kanatti kabaja mirga namummaaf dursa kennee hojjechaa kan jiru ta'uu taajjabbii qaban himaniiru. ሰው ባስተሳሰቡ በማንነቱ namni yaadan eenyummaadhaan afaaniin amantii fi karaalee biroo kamiinuu mirgi dhuunfaas ta'ee garee akka jalaan sarbamne barbaada. Dhugaan jirus kanuma. Koomishiniin marii biyyaalessaa ajandaa walitti qabuudha hanga yaa'ii waliigalaa gaggeessaa jiru kanaatti isaan kana kabajee hirmaachisummaa cimsee amanamummaadhaan waan itti kenname hojjechaa kan jiru ta'uu hubanneerra.